Okay, hordoftoota keenyaa kutaa 19ffaa kana keessatti jechi barbaachisuu taatee fi yeroo baay'ee itti fayyadamnu kan isin beekuu qabdan do kan jettudha. Egaa jecha do jettu kana yeroo baay'ee hojii waliin wal qabsiisnee dubbanna. Faayidaa gurguddoo lama qabdi kan isin beekuu qabdanii akka nama Ingiliffa eegalee dubbachaa jiru tokkotti. Isheen jalqabaa hojii ibsuuf yookaan hojjechuu akka jechuuti. Fakkeenyaaf I can do this. An akka jechuuti. Kaan yeroo jennu immoo wanta tokko danda'uudha. Do this yoon jedhe ani kana hojjechuu nan danda'a. Ani kana hojjechuu nan danda'a. This jechuun kanadha. Kaan jechuun yeroo wanta tokko dandeenyudha. I can do this yoon jedhe fakkeenyaaf riyyaan koo wanta kana hojjechuu ni dandeessaa jedhee yoo na gaafate ani immoo I can do this yoon jedhe ani waan kana hojjechuu nan danda'a akka jechuuti. Egaa jalqaba jecha do jettu kana hojii ibsuudhaaf hojjechuu akka jechuuti. Fakkeenyi inni lammaffaa can you do this yoo isiniin jedhe namni tokko hima gaaffiidha. Waan kana hojjechuu ni dandeessaa akka jechuuti. This jechuun kana. Kaan jechuun danda'uudha. You jechuun ati waan kana hojjechuu ni dandeessaa yeroo jennee gaafachuu barbaannu can you do this. Egaa jechi do jettu kun amma hojii this hojii kana akka jechuudha. Waan kana hojjechuu ni dandeessaa. Waan kana hojjechuu ni dandeessaa yeroo jennu can you do this jenna. Yeroo nan danda'a jettan immoo I can do this. Ani nan danda'a maal dandeessu wanta dubbachaa jirtan sana. Do this kana hojjechuu nan danda'a akka jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko I have a lot of things to do yoo jedhe. Things jechuun wantoota akka jechuuti. Thing yeroo jennu wantadha. Things saa kana immoo yeroo itti daballu wantoota ta'a. Fakkeenyaaf I have jechuun qabaachuudha. Wanta tokko yeroo qabaannu I have jenna. A lot jechuun immoo wanti tokko baay'ee ta'uu agarsiisti. Fakkeenyaaf I have a lot of things to do jechuun ani wantoota baay'een hojjedhuun qaba akka jechuuti. Hojii baay'een sinirra jira yoo ta'e hiriyaa keessaniin maal jechuu dandeessu? I have a lot of things to do yoo jettan ani wantootan hojjechuu qabu baay'eetu jiru yookaan baay'een qaba akka jechuuti. To do kan jettu kun amma hojjechuu. I have nan qabaadha. A lot of baay'ee. Things wantoota to do kanan hojjedhu akka jechuuti. To do ani wantootan hojjedhu baay'een qaba akka jechuuti kan jechuudha. Himni isheen kuni. Egaa jecha do jettuu fi jecha does jettuu garaagarummaa isaanii kutaa kana keessatti barannaa. Maaliif namoota baay'eedha kan bitaa isaan galu isa kan fayyadamna kan jedhu irratti jechuudha. Do fayyadamna moo daazii fayyadamna hima tokko keessatti kan jedhu adda baafachuun barbaachisaadha. Egaa jecha do jettu kana yeroo kan fayyadamna yookaan bamaqaa isa kam waliin fayyadamna kan jedhu asitti adda baafanne jechuudha. Jecha do yookaan nan hojjedha hojii walii wal qabatee yeroo dubbachuu barbaaddan I, ana, we, nu, you, ati yookaan si, they, isaan jennee do jenna malee does jennee hima hin uumnu jechuudha. Fakkeenyaaf I does hin jennu asitti akkuma ilaaltan I does, we does, you does, they does hin jennu kuni dogoggora guddaadha. Asitti naa qabadhaa hunda isaaniiyyuu hin fayyadamina. Yeroo warreen kana ta'u bamaqaa yookaan pronounota kana ta'u maal fayyadamtu? Do kan jedhu fayyadamtu. Yeroo hima gaaffii illee ta'u fakkeenyaaf hima gaaffii yeroo gochuu barbaaddan do jettanii eegaltu. Do I, do we, do I, do we, do they, do you jenna malee does kan jettu kana hin fayyadamnu. Jecha sadaffaa kutaa kana keessatti ilaalluudha. Ishee kana immoo yeroo boodanii ilaalla. Garuu amma ishee kana akkan fayyadamne akkasitti qabadhaa. Faayidaan ishee lammaffaa jecha do jettuu sadarkaa keessaniif
sadarkaa nama Ingiliffa eegalee dubbachaa jiruuf kan beekuu qabdan maalidha? Gaaffii uumnee gaafachuudhaaf. Gaaffii uumnee gaafachuudhaaf ittiin eegallee. Jecha duu jettu hima tokko dursinee ittiin eegallee gaaffii gaafachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf do you jennee bakka kana jecha tokko gashinee me jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf nama tokkoon do you hear me jechuu ni dandeenya. Hear jechuun immoo dhaga'uu. Hear jechuun dhaga'uu, gurraan dhaga'uu akka jechuuti. Nama tokkoon na dhageessaa yoo jennee gaafachuu barbaanne do you hear me jenna. You jechuun ati akka jechuuti. Ati na dhageessaa akka jechuuti. Yeroo gara afaan Oromootti hiikamu do you hear me, na dhagaa jirta akka jechuuti. Do you know me, ati na beektaa. Nama tokkoon ati na beektaa jennee yeroo gaafachuu barbaannu Ingiliffaa maal jenna? Do you know me. Egaa faayidaan jecha do jettu kana hima gaaffii tokko ittiin eegallee gaafachuufidha. Dhumarratti mallattoo gaaffii qaba. Do you love me yoo jettan ati na jaallattaa yookaan na jaallattaa akka jechuuti. Do you love me. Ishee kana ittiin eegalaatii himoota garaagaraa uumaatii dubbadhaa jechuudha. Bakka you jettu kana bamaqoota garaagaraa buustanii fayyadamuu ni dandeessu. Kan jecha do waliin deeman asitti ilaallee jira. I, we, you, they kan jedhan do kan jedhu waliin deemu. Egaa fakkeenyaaf he, she fi it kan jedhaman jecha do jedhu kana waliin fayyadamuu hin dandeenyu, dogoggoradha. Jecha does jedhu waliin fayyadamna, isammoo itti aansinee baranna. He do, she do, it do hin jennu, dogoggora giraamariiti waan ta'eef ishee kana akkasitti hin qabadha. Asitti akkuma ilaaltan do I, do we, do they, do you jennee hima gaaffii uumuu ni dandeenya. Do kana I, we, they, you kan jedhaniif itti fayyadamna jechuudha. Asitti fakkeenyaaf does I, does you, does we, does they kan jedhu kana walumaa galatti hin fayyadamnu. Maaliif? Jechoota kanaaf I, you, we, they kan jedhaniif maal fayyadamna jenne? Do kana fayyadamna jenne. Akkasitti garaagarummaa isaa qabadha. Mee jecha itti aanu does kan jedhu immoo adda baafannee yeroo ilaallu garaagarummaan doesii fi do sirriitti ni gala jedheen abdadhaa. Ammas na waliin ta'a.